Hordoftoota amantaa Ortodoksii biratti bal'inaan kan kabajamu ayyaanni fannoo as magaalaa guddoo Shawaa Bahaa Adaamaattis kabajamee jira. Jiraattonni magaalattii addabaabaayii masqalaatti argamuun ayyaanicha bifa duudhaa amantii fi aadaatiin kabajanii jiran. Adda Birtukaan Madaanitii fi abbaan warraa ishee Saamsoon Makonnan warra kabaja ayyaana kanaaf bahe keessaayyuu. መስቀል ማለት ያው በጣም በሃይማኖት ደረጃ ላይ ትልቁ በዓል ነው። Akkas jettee Adda Birtukaan. Masqalli gama amantaan ayyaana guddaadha. Egaa kabajaatti jirra. Ayyaanichi baay'ee namatti tola. Itti aansee immoo wanti ani jechuu barbaadu biyyi keenya biyya nagaa akka taatu kan waliigalteedhaan lammiileen keessa jiraatanii fi biyya namni itti wal mararfatu akka taatu nawwaa jechuun dubbatti. Saamsoon Antanas dhalataa godina Booranaa as magaalaa Adaamaa keessa jiraatudha. Ayyaanni gubaa masqalaa kun aadaa calaqqisiisuu irratti illee gahee guddaa qaba jedha. Ayyaan kan goobee kan itti sirbamu waan ta'eef aadaa calaqqisuu irratti illee gahee olaanaa qaba. Suni alatti akkumsii kaasee anasitti argamu uffata kan uffadhee na arganami. Uffati kun kamaan hidhee yoo gaafatu nami beeku hin beeka, nami hin beekne immoo hin gaafatu. Yoo gaafatu hin beeku. Beekumsi tokko dartee fechuu asitti argamu keetiin jechuudha. Kanaafuu akka nam tokkootti anas yoo argamu aadaa kii tokki mul'afadhaa amantii kii itti ibsa. Dargaggoo Saamsoon ayyaana kana sabni martuu tiksuu fi beeksisuu illee qaba jechaan dhaame. UNESCO irratti waan galma waan ta'eef ka Ortodoksii qofa fedhanii fudhachuu hin danda'amu. Ka Itoophiyaa ta'eera, ka addunyaa ta'eera. Kan immoo beeksisuu irratti namni hunda gahee ofii bahuu qaba jedhee yaada galatooma. ለኢትዮጵያ በሙሉ ደግሞ እምነት ተከታይ የሆኑትን እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ባሌንም እንኳን አደረሰ። Ayyaana kana irrattis tuutni nageenyaa haala nagaa fi tasgabbii bal'inaan to'ataa kan ture yoo ta'u, sirna gubaa masqalaa kan boodas hirmaattonni ayyaanichaa gara mana isaaniitti deebi'anii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Shawaa Bahaa Adaamaarraa.